Hallelujah. Hallelujah. Farsa dhibbaaf shantama lakkoofsa ja'a wanta fuura baafatu hundinuu Waaqayyoon ajajatu. Waaqayyoon jajadhaa'edha. Irran deebi'a wanta fuura baafatu hundinuu Waaqayyoon ajajatu. Waaqayyoon jajadhaa'a. Kana fuura baafatu Waaqayyoon maal ta'u ajajatu. Harka lamman ol fuudhaa gara Gooftaatti. Isa du'a namaa jireenyatti deebisu, isa dukkana namaa bariisisu, isa okkolaa utaalchisu, warqeef meetii saalaan nuun qabnu innis hin barbaadu. Kan nu saalannu aarsaa galata afaan keenya keessaa ba'udha. Amma faarfanneen oli, amma lallabneen oli, amma iyyineen oli inni. Hallelujah. Arsaan galata keenyaa teessoo kee ulfinaa amarsu. Amarsu. Dhuga baatee guyyaa irraatti tureef galanni isaa siif haa ta'u. Oqubaan isaa siif haa ta'u. Hafuura kan baafatu hundinuu Waaqayyoon ajajatu sagaleen kee waan jedhuuf. Akka nu jiraannee dhoksaan irra ga'uu keenya hafuurati nutti baafatte wanta ta'eef. Hafuurati nutti baafatte sanaan galata sii laanna galanni siif haa ta'u Abbaa. Hallelujah. Hallelujah. Ulfinni, guddinni, aangoon irra Waaqaaf lafarraatti tola maqaa keef haa ta'u. Macca Waaqaaf lafaa duratti irra Waaqaaf lafarraatti maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo Waaqa waaqotaa kan galateeffame haa ta'u. Hallelujah. Luqaas 11:9 warri macaafa qulqulluu qabdan baafadhaa. Egaa isinittan himaa kadhadhaa isiniif hin kennamaa. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banamaa. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuuf hin banamaa. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilma isaa buddeena yoo kadhate isanni kadhate dhowwatee dhagaa kennaa fiiree qurxummii yoonni kadhate qurxummii isaa isanni kadhate dhowwatee bofa kennaa fiiree bofa kennuuf hin jiraare yookiis ilma isaan qaaquu yoo kadhate torbaan qabaa hin kennaa fiiree. Egaa isin amoota taatanii ituu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo ammam isa caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kennaa. Yaa Gooftaa sagalee kee nutti dubbadhu. Yerooti dubbattu gurra dhaga'u hafuura fudhatu nuu kenni. Hafuura gabiif nagaa nuu kenni. Sagalee kana booda namoonni baay'een fayyina isaanii eebba isaanii asimatan. Akka dhufanitti deebi'anii hin ba'in. Si wajjin wal arganii abaan. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin ameen. Galata fidaan ora. Tole sagalee guyyaa irraa isiniif qabu. Kadhannaan maalii waan jedhuun waa'ee kadhannaa takka isinitti aasaa. Kadhannaan maalidha? Maaliif baay'een keessaniin kadhattu garuu deebiin fudhattan? Namni baay'een kadhachuu dhiise miti. Akka itti kadhatuuf karaatti kadhatu sanatu harkaa wal dhaadha. Kanaaf waan kadhannaan maali isa jedhuu fi kadhannaa jechuun Waaqayyo wajjin dubbachuudha. Wajjinin jedhe
waaqayyo wajjin dubbachuudha. Kadhannaan waaqayyo wajjin dubbachuudha. Waaqayyo wajjin dubbachuudha immoo kan jennu waanuma jilbeenfattanii kadhataa ooltaniif miti. Fakkeenyan sinii kenname. Fakkeenyan sinii kenna. Mee namni tokko dafee akka'u, namni tokko kaa'ame. Mee waan barbaadan daqiiqaa lama haasaana wajjin. Waaqayyo biyya keenya akka eebbisu, biyya keenya nagaa akka argatu, Waaqayyoon biyya keenya akka eebbisu, Waaqayyoon biyya keenya nagaaf akka kennuuf, Waaqayyoon biyya keenya immoo harka isaa diriirsitoo bakka kuftee akka kaasu, Waaqayyoon kadhachuun barbaada. Waaqayyo guddaadha ammoo kadhaa keenya dhaga'ee Waaqayyo biyya keenya eebbisaa, biyyi keenya biyya eebbati, Waaqayyo biyya keenya irra jira, harki isaa Waaqayyo biyya keenya irra diriireera. Harka ishee ol kaasti jedheera, Waaqayyoon immoo harka ishee ol kaasteerti, Waaqayyo harka biyya keenyaa qabee jira. Fixanii kadhanna keessan dhaqaa ta'a. Amma isaan kadhachaa oolan fakkeenyaaf waan fakkeenya gaa kun sa'aatii 2 haa ta'u 12 haa ta'u sa'aatii 3 haa ta'u kadhachaa oolanii gaafa kadhannaa isaanii fixanii yookaan manatti galanii yookaan dhaqanii rafan. Amma waaqayyo wajjin haasaa oolan immoo qophaa isaanii haasaa oolan. Maayittan waaqayyo wajjin haasaa oolan. Miti mee warri waaqayyo wajjin haasaa oolattan alkool qabaa. Alkool qabaan sodaatinaati. Asin hin baaswan. Wajjin haasaa oolattan. Isaantu waaqayyoon haasofsiisaa oole malee waaqayyo isaanii wajjin haasofne. Waan sinitti masirratti. Kadhannaa jechuun waaqayyo wajjin maal ta'uudhaan jedhe dubbachuudha. Baay'een keessan gaafa kadhannaaf dhaqxan sa'aatii 12 kadhattu yoo ta'e sa'aatii 12 guutuu waaqayyotti haasaa ooltu. Miti yoo 12 guutuu waaqayyotti haasaa ooltu sa'aatiin kadhannaa keessanii gaafa ga'u waaqayyoon galateeffattanii kaatanii yookaan buddeen nyaattu yookaan hin raftu. Isintu waaqayyoon dubbachiisaa oole malee waaqayyo isin hin dubbachiifne. Kadhannaa jechuun waaqayyo wajjin haasa'uudhaan siniin jedhe. Waaqayyo wajjin haasa'u jechuun sa'aatii 2 yoo asii olitti dubbatte sa'aatii 2 boosatti dubbatte sanaaf deebii dhaggeeffachuutu sirra jira. Maal ta'u sirra jira? Dhaggeeffachuu sirra jira. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ka'ee mee namni tokko guddisee ka'ee nama na waamu as keessaa sanbade. Achi nama guddisee na waamu. Achirra. Itti fufoo. Gurri koo sassee meeqaa dhaga'ee isuma takkaa dhaga'eeraan fayyaa gurra natti cira maleen taa'e fayyaa ta'e isuma inni takkaa na waame maal ta'eera dhaga'eeraan si'a takkaa na waamee yoo hin deebisuuf ta'e na dhaggeeffachuutu irra jira maal ta'uu qaba dhaggeeffachuu qaba. በዝምታ ውስጥ የእግዚአብሔር መልስ አለ። namoonni dhagaa jirtan kun barumsa cimaan dubbachaa jira osinii galeef callisuu keessa maaltu jira deebii jira. Faarsaa 94 lakkoofsa 7 waaqayyoonni gurra namaaf laate in dhaga'uuree waaqayyoonni ija namaaf laate in arguuree jedha. In arguu in dhaga'u siif gurra dhaga'u laatee ofii immoo dhaga'uu dadhabaa. Siif ija argu laatee ofii immoo arguu dadhabaa. In arga. Nagaa in arga. Yisamaan yaayal. Sa'aatii 2 guutuu kadhatta yoo ta'e sa'aatii 2 guutuu asii ol haasoftee kaata. Deebiin immoo yoon fudhattaree ol haasa'uun akka jiru gad haasa'uunis jira. Kan ol haasa'u si kan gad haasa'u immoo waaqayyoodha. Isa ol haasoftee fi deebii gad isii dhufuuf immoo dhaggeeffattee deebii fudhachuun kan keeti. Akkaataan dhageettii waaqayyo sitti dubbatu gosa baay'eedha. Afurri waaqayyo afura keetti dubbata dhufee maal keetti afura keetti dubbata afurri waaqayyo. Rooma boqonnaa 8 lakkoofsa 16 yoo dubbiftan afurri waaqayyo afura keenyatti dubbataayedha. Maal keenyatti dubbata? Afura keenyatti dubbata. Abjuu sitti dubbata. waan ati karaatu hubachuu dandeessu amma afurri kee afura qulqulluu hubachuu danda'u manfas ቅዱስን ማስተዋል እስከምትችል ድረስ አመቲ hubachuu dandeessutti ammati immoo miira afura qulqulluu dhaggeeffachuu dandeessutti sittaasaa yoo yeroo laatteef nama simbira jiruun yeroo kadhattu edhaani
of duwwaa finaasen jedha yeroo afurraa sa'u yeroo kennee fedha ameen amma yeroo kadhannaa tokkummaa eeguun gaariidha nama fursadii taatanii gaafa kadhattan tokko ka'ee kadhata yaafa ta'u ameen jechuun dirqamadha maaliif haa ta'uudha yeroo kadhata dhuunfaa garuu akka afurri isin geggeessetti kadhattu faarsaa 19 akka jedha lakkoofsa 14 isa arrabi koo dubbatuuf isa lapheen koo haasa'u si fuulduratti fudhatamaa naaf haa ta'uudha ameen isa maal koo haasa'u isa arrabni koo dubbatuuf isa lapheen koo haasa'u isa arrabi koo dubbatuuf isa lapheen koo dubbatu fuula keetti fudhatamaa naaf haa ta'u kadhanni kee fudhatamaa siif haa ta'u waaqayyo arraba dubbatu miti garaa haasa'u ilaala arraba kee miti gooftaan garaat ittiin dhiyaatte sana ilaala garaat ittiin fuula isaatti dhiyaatte ilaala kanaaf kadhannaan waaqayyo wajjin dubbachuudha erga jennee asii ol dubbachuun akka jiru gooftaan asii gadi gaafanni sitti dubbatu dhaggeeffachuutu sirra jira afurri maal siin jedhaa jira kadhata keessanaaf maal deebisaa jira yoo dhaggeeffattee waan afurri qulqulluun siin jedhaa jiru sana hubatta faarsaa 46:10 gab jedhaayidha ani waaqayyo kan ta'e na beekaayidha gabii keessa maalummaa waaqayyoo bartu asii ol dubbattanii immoo gaafa gab jettan dubbannaa waaqayyoo hubattu waaqayyo akkasinitti dubbachaa jiru guddina waaqayyoo olaantummaa waaqayyoo hin hubattu gaafa dhaggeeffattan kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus bartoota isaatti waa dubbate kadhadhaa jedhe maal taatu hin fudhattu kadhachuun waan biraadha barbaaduun waan biraadha rukutuun waan biraadha kana sadan dhaggeeffadhaa isinittan hima barbaadu kadhachuun kan biraadha barbaaduun kan biraadha rukutuun immoo kan biraadha limmanaa maqabal mankwaakat hiika afaan Oromoo fi Amaariffa kanatu sirrii miti iddoo tokko tokkotti hiiki afaanii gaafa akka afaan namaaf ta'utti gaafa hiikamu dhaqee xinnoo ergaa macaafaan jallisa ingiliffisaa kadhadhaan jedhu gaafadhaa jedha malee ameen maal jedhaan jedhe kan kadhatu garbichadha mucaan hin kadhatu hin gaafata malee isiniin galle isiniin galleen mee warri isinii galle kan kadhatu eenyuun jedhe garbicha kadhata mucaan garuu hin kadhatu maal ta'a የመጠየቅ መብት አለው ሙጫን mirga gaafachuu qaba moo qaba Ingiliffa isaa dubbise Ingiliffi ask jedha kadhachuun garuu kan garbichaati Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 ani garbicha isiniin hin jenne jedha gooftaan garbichi mana gooftaa isaa hin beeku Meena wajjin garbichi mana gooftaa isaa hin beeku jedha garbichi gola gooftaa isaa hin beeku mana gooftaa isaa hin beeku ani garuu garbicha isiniin hin jenne firoota kooti isiniin jedhe kan abbaan koo na laate hundumaa isinii laadheera kan abbaan koo natti agarsiise hundumaa isinitti agarsiiseera garbichi mirga gaafachuu hin qabu mirga kadhachuu garuu qaba ati karaa Kiristoos Yesuus garbicha miti ati karaa Kiristoos Yesuus mucaadha erga mucaa taatee qabeenya abbaa keetii dabartee argachuudhaaf jirta kan gaafatte hundumaa fudhachuudhaaf jirta mee namni tokko nan kadhadha miti nan gaafadha jedha aboo mucummaan qabaa jedha Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 Galaatiyaa 4:7 akkas jedha lakkoofsa 6 kaasee isin dubbisaa isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura isaa ilma isaa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergeera irran deebi'a isin ilma isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa abbaa jedhee waammatu garaa keessan keessatti erge isa maal jedhee waammatu abbaa የልጅነት መንፈስ አፉራ ገርቡማ ምት አፉራ ማሊ አፉራ ሙጩማ ሰማል ጀዴዋም አባ ጀዴ ሰዋም
afura mucummaatiin abbaa jettee gaafattu waan ati gaafatte si deebisa gooftaan. Abbaa jedhee isa waammatu afura mucummaa. Lakkoofsi 7 immoo akka jedhatti fufee egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti. Mee namni tokko ani garbicha miti jedha ayyaati. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti. Ilma malee erga ilma taatee qabeenya abbaa keetii dabartee argachuudhaaf jirta. Kan nageeyyee ameen. Ati si'achi garbicha miti. Maalidha malee ilma. Erga ilma taatee qabeenya abbaa keetii dabartee maal ta'uudhaaf jirta? Argachuuf jirta. Garbicha keessa afurri mucummaan jiru. Afurri gaafachuun jiru, afura kadhachuutu jira malee. Mucummaa keessa immoo kan jiru afura kadhaa miti. Afura gaafachuuti. Kanaaf Yesuus akkas jedhe. Isin namootaaf jalloota taataniitu jirtanii. Mucaan keessan yoo daabboo isin kadhate eewutu dhagaa kennaaf ree. Maaliif? Abbaan mucaa isaatti garaa hin jabaatu. Abbaan mucaa isaatti garaa hin jabaatu. Ituu mucaan daabboo kadhataa jiru maaliin kennuuf? Dhagaan kennu. Ituu mucaan qurxummii kadhatu torbaan qabaa yookaan tunni qurxummii kadhatu bofa hin kennuuf. Ituun hanqaaquu kadhatu immoo torbaan qabaa hin kennuuf. Maaliif? Namni dhala isaatti garaa jabaataa ree? Hin jabaatu. Waan gaarii yaadaaf malee. Isin namootaaf jalloota taataniitu jirtanii ilmaan keessaniif waan gaarii gochuu erga bartanii abbaan keessan inni waaqarra jiru immoo attam caalchisee isiniif hin yaaduree attam caalchisee isiniif hin godhuree maaliif nu yaada maaliif wanta nu gaafanne nu deebisa abbaa keenya inni nun guddifanne miixuu fannootiin nu dhalche ameen miixuu fannootiin na dhalcheedha kanaaf irraa kaasee afurri kadhaa sirraa cabu afurri gaaffii siif kennamu irraa kaasee kadhata koon geeddareedha in kadhadhuedha nan gaafadheedha eewun abbaa koo edha ayyaati afura maal jedhee isa waammatu afura abbaa jedhee isa waammatu nu keessatti maal godheera ergeera የልጅነት መንፈስ አባ ብሎ የሚጠራ አፉራ አባ ጀዴ ዋመቱ ነው ከሰት ኤርጌራ ከናፍ አፉራ ከዳቱን ታኔ አፉራ ባኬ ጋፈቹ አፉራ ባኬ ወጅ ወልት ዱፌኛ ጋሪ ቀባቹ አራካሴ ሲፋ ከንደም So I tell you to ask and you will receive. Thank you, Isinef. Ask. Maltaida. Gafadda infudattu. Male karadda anjedu. Ati garbicha miti ati mucaadha. Mucaan qabeenya abbaa isaa dhaaluudhaaf mirga qaba moo hin qabu? Garuu qabeenya abbaa isaa kan inni dhaalu gaafa abbaan maal ta'uudha? Fayyaatti nama dhaaluun jira? Gaafa inni maal ta'u dhaala? Gaafa inni du'u. Ibroota boqonnaa 9 dubbisaa dhaalli hojii irra ooluu kan danda'u erga abbaan du'eeti jedha. Kiristoos du'eeti dhaala mootummaa nu dhaalchise malee fayyaatti nu dhaalchise miti. Mee namni tokko iyyaatti du'ee na dhaalchiseedha. Du'ee nu dhaalchise malee fayyaatti miti. Asirratti waa sadan kana isinitti meen waa'ee kadhannaa waa xinnoo isinitti haasa'een dhaaba. Amma sa kadhannaa jedhu sana gaafachuutti dee sirreeffadhaa. Afaan barreen kadhaa jenna nuyi. Macaafni garuu gaafadhaa jedha. Yeroon gaafachuu akka jiru yeroon barbaaduu immoo jira. Ameen. Yeroon maaliin jedha? Yeroon barbaadu jira. Amma fakkeenyaaf barattee fixxee hojii dhabdee lafa teessa dookimentiin kee waggaa 4 lafa taa'uu danda'a.
Soomaaf sagada Waaqayyoon duratti fudhattee kadhattee fakkeenyaaf guyyaarraa fakkeenya yuumite guyyumarraa siif haa ta'u. Waaqayyo kan inni sirraa banuuf ajaja sitti baasa. Birri mana fidee siin dhufu Waaqayyo. Arra gaafatteetta Waaqayyo si deebiseera. Yeroon gaafachuu kan yeroon kadhachuu akka jiru yeroon barbaadu immoo jira. Maayin mastaawwaqiyaa Finfinneetti bahee dirree dawaatti bahee baaleetti bahee iluu baabooritti bahee Waaqayyotu mana sii fida miti. Kan deemee barbaaddatu eenyu? Si dhadhaa nama simbira jiru. Yeroon gaafachuu akka jiru yeroon barbaadu jira. Bara hundumaa jilbeenfattee kadhataa olta duwwaa miti. Bara hundumaa gaafachaa olta miti. Isa gaafatte sana deebii isaa immoo kan deemee barbaaddatu eenyu? Eeliyaas abboota koorra iwwayyu nan du'aa jedhe. Na ajjeesi jedhe. Fokkorsuu Elzaabeel baqatee gara lafa onaa dhaqe. Ituunni muka jala ciisaa jiru ergamaan Waaqayyoo. Cinaacha isaatti bu'ee karaa dheeraa dura kee jira akka hin nyaadhu jedhe. Gaafa dirribaa dammaqu maxinoon abiddarra jiruu fi bishaan cuggee keessa jiru mataa isaa dura jira. Waaqayyo cabsee afaaniin keenya akka hin nyaadhu jedhe. Nyaachuun kan eewuti kan saati. Induutu jedhee maaddii dhiyeessuun kan Waaqayyooti. Isa Waaqayyo dhiyeesse immoo fuudhee nyaachuun kan saati. Barri gaafachuu akka jiru barri deebii immoo jira. Deebii kee immoo barbaaddatee kan argatu siidha. Nama simbira jiruun barri gaaffii akka jiru barri deebii jira jedhaani. Isa Waaqayyo sii deebise immoo jedhaani. Kan barbaaddatee argatu siidha jedhaani. Gurbaa tokkotu gaaf tokko naa kadhadhu nan fuudhaa jedhe. Maalirrattan sii kadhadha fuudha. Okay? Waaqayyo akka si gargaaru sii kadhadha immoo maal? Waaqayyo akka haadha manaa naa kennu. Lakkii kan ilaallatee kan sii ta'u ilaallatee fuudhu siidha malee Waaqayyo ishee kana fuutadhee fidee si jalan kaa'u. Akka Waaqayyo haala isaa sii mijeessuun sii kadhadhaan. Baajanni isaan jiru taanaan baajata. Irrina kee akka guutu. Haadha manaasaaf ta'u immoo kan ilaallatee fuuchuu qabu isadha malee Waaqayyo immoo raajiidhaan ilaa ishee kana sii kennee jedhee fidee dhaqee bira kaa'a. Hin sobinaan akkasiin jiru ilaalladhaa fuudhaa. Kan nagaye. Sumaannaa kenne mul'ataa nan arge. Lakkii ija bani ilaali. Barbaaddee argachuun kan keedha isa kadhatte malee waan hundumaa kadhannaa waan hundumaa gaaffiin godhinaa. Yeroon barbaadu yeroon gaafachuu jira. Yeroon isa gaafatan immoo barbaaddatanii argatan jira. Kanaaf macaafni maal jedhaa? Gaafadhaa yookaan immoo kadhadhaa jedha. Kadhadhaa hin fudhattu barbaadaa hin argattu. Kan barbaadu maal ta'a hin argata. Nama simbira jiruun kan barbaadu hin argata jedhaa. Ani isa waa'ee manaa barbaadaan jedhaa jira miti an fakkeenya dubbadheessa. Waan barbaadde hundumaa isa kadhatte sana gaafa barbaaddu maal taata hin argatta. Isan gaafadde jedhaa na wajjin. Yeroon barbaadu jedhaa. Nan argadha jedhaa iyyaati. Argadhu dhiiga olichaatiin ajajeera. Argadhu dhiiga olichaatiin ajajeera. መፈለግና መጠየቅ አንድ አይደለም። በርባዱ namoonni baay'een mootuun gaafatin barbaadaa oolu. Kanaaf wal jala darba. Tu maal hin ta'in barbaadu baddaaf gammoojjiin bu'anii barbaadu. Waan hin gaafanneef isa barbaadan sana hin argatan. Barbaadu dura gaafachuutu dursa. Hin gaafatta. Gaafachuu booda hin barbaadda. Ituun gaafatin maal barbaaduu dhatta. Isa Waaqayyo siif abboome isa Waaqayyo siif ajaje gaafa gaafattu sanni siif abboomeef siif ajaju immoo barbaaddee argatta. Ameen. Gabaa keessa immoo barbaadda miti. Qajeelfama sii kenna gooftaan. Simarraa si geggeessa. Irraa kaasee hafuura si geggeessu gara keetti ajajeera. Rukutaa siniif banamaa. Maal ta'a? Rukutaan banamaa. Gaafatteettaa in barbaadda. Gaafa barbaaddee bira geessu eebbi kee achi jira.
garuu maal barbaada? Rukutuu barbaada. Eebba kee argatteetta gaafatteetta Waaqayyoon barbaadi siin in argatta siin jedhaa jira. Barbaaddee bira geesseetta. Garuu wantichi immoo ammas rukutuu barbaada. Mankwaakaa falligaal. Rukuttee ofirraa banuun kan keeti. Ameen. Phaawulos akkas jedha Qorontos duraa boqonnaa 16 irratti lakkoofsa 9 irratti balbala banamaa baay'eetu naaf kenname kan ittiin morman garuu baay'eetu jira jedha. Balballi cufamaan mormii qabu. Balballi banamaa yoomiyyuu mormii qaba. Isa Waaqayyo si mormerre si banerra mormiitu jira. Rukuttee ofirraa banuun garuu kan keeti. Kan amantu sirraa baneera irraa kaase. Baneera sirraa. Mucaaf garbicha gidduu wanti jiru baabiiftuu amma lixa biiftuuti. Fagoodha walirraa. Ameen. Garbichi mirgan qabu mana gooftaa isaa keessatti bitamaadha. Mucaan garuu mirga qaba. Bitamaatuun taane bitaadha iyyuu. Itti gaafatamaadha iyyuu. Yesuus du'eeti kan inni nu dhaalchise. Yesuus du'eeti kan inni aboo mucummaa nuuf kenne. Mirga mucummaa keessanii baraa. Yoo isa beektan gaafattanii fudhachuu dandeessu. Yoo mucaa ta'uu keessan amantanii gaafa dubbattan akka Waaqayyo sin dhaga'u namantu. Yoo mucummaatti namanne garuu gaafa kadhattan akka inni sin dhaga'u iyyuu namantan. Baay'een keessan gaafattanii iyyuu Waaqayyo nan dhageenyeettu. Nan beeku ettu. Naan deebisu ettu. Anaan nan beeku anaan gaafa na uume iyyuu nan beeku ettu. Gabaa dhaqee fakkaata gaafa sin uume. Mana hin jiru fakkaata. Maaliif kana jettu? Mirga mucummaa keessanitti namantan. Mucaa ta'uu keessan afurri Waaqayyoo dhugaa sinii ba'e sin amansiisuu qaba. Hin dhagaa hin deebisa. Isa deebisuudha malee san deebifne miti. Mee lakkoofsa 13 sinii dubbisa. Luqaas 11:13. Egaa isin namoota taataniitu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo ammam isin caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kennaa. Qabeenyi Waaqayyo isinii kennu maa inni gaafa isin gaafattan. Ishee kana qabadhaa kanas xinnoo isinitti haaseen dhaaba. Qabeenyi Waaqayyo isinii kennu maa inni gaafa isin gaafattan. Qabeenyi Waaqayyo isin dhaalchisu hafuura isaati. Qabeenyi Waaqayyo isinii kennu hafuura isaati. Qabeenyi Waaqayyo nu dhaalchisu kennaa Waaqayyo nuu kennu inni guddaan maal isaati? Hafuura isaati. Namoonni baay'een keessanii hafuuraanis fooniinis kan isin hiyyeessa taatanii haftanii maaliif? Jalqaba sabiiftuu kana gajjallaa gaafattu. Jalqaba sabiiftuu kana gajjallaa barbaaddu. Yesuus garuu akkas jedheera. Maatiyos 6:33 irratti dursaatii mootummaa isaaf qajeelummaa isaa barbaada. Inni kaan sinii dabalama yookaan sinii kennama. Jalqaba kanatti barbaaduu qabduuf gaafachuu qabdu hafuura isaati. Maaliif dhoksaan irra ga'uu keef dhoksaan jiraachuu keeyyuu jiraachuu hafuura Waaqayyooti. Humamni hundinuu toora eegee akka jiraatu kan godhe hafuura isaati. ትልቁ ሀብት እግዚአብሔር ለኛ የሚሰጠው መንፈሱ ነው። ምኑ ነው? መንፈሱ ነው። hafuura isaati. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 23 meenan dubbisa. Roomee 8:23. Roomaa 8:23. Namni tokko na duuka bu'aa jedha. Uumama sana duwwaatu Aadamiti. Nuyi warra hafuura Waaqayyoo akka qabdiitti arganneyyuu ilmummaatti guddifamuuf namummaan keenya inni moofaan
afaan keenya inni moofaan afuruma dhimmine yeroo eeggannu garaa keenyatti inaannaa jechan barbaade afurri Waaqayyo akka qabdiitti warra arganne mee qabdii warri beektan qabdii waa beektanii beektanii birri isinii guutuu dida maalitti laattu qabdii laachuun qodichi kan kaneewuti kan godhaa boritti si guuteen fudhadhaadhaam qabdii Waaqayyo nuu kenne maal isaati afura isaati afurri isaa kun immoo maalitti nu guddisaa jira ilmummaatti waggaa 3 walakkaa Yesuus biyya lafarra gaafa ture bartoota isaa biraa gaafa deeme warqii laanneef cheekii laanneef mana laanneef kan inni laatee biraa deeme afura isaati yoon deeme sinii wayya biyeed ishaalachuwal maaliif afura kon sinii erga Yohannis 16 afuri kaaftanii gaafa dubbiftan afurri dhugaan sinii erga afurri dhugaan sun gaafa gara keessa nufu tokko gara dhugaa beekuutti isin geggeessa wada hunatullu yimarachuwal lama wanta darbe si yaadachiisa sadii isa dhufuuf jiru sinitti agarsiisa kan darbe kan si yaadachiisu isa dhufu kan sitti agarsiisu afurri kun sirra boqotu warra ይህ እውነት መንፈስ ወደ እናንተ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ያለፈውን ያስታውሳችኋል ሊመጣ ያለውን ደግሞ ያሳያችኋል ይህ መንፈስ ሲመጣ ቢሄድ ይሻላችኋል ዮንዴሜ ወየ አፉራ ኮን ሲኒርጋ ነምነ ፉራ ዋቀዮ ቀቡ ዋን ሁንዱማ ቀባ ሜለም ተኮ ነምነ ፉራ ዋቀዮ ቀቡ ጀዳና ወጅን ሁንዱማ ቀባ ሄዳ ባየን ከሰነራ ኢየሱስ ፉራት የመንፈስ ዳአ ናቸው ዛሬ ብዙዎቻችሁ ዳአ ያደረጋቸው ደግሞ የመንፈሱን ኃይል የማጣት ችግር ነው ኢየሱስ ከስንጎ ደግሞ ዳቡ አፉራ ዋቀዮት አፉራት የይታ ተነጅርቱ ባየን ከሰን ገሩ ማጫፍኒ ዋቀዮ ከነስ ዋሜፍ ጀዳ አከሲና ፉራት ሶሮምተኒፍ ምትየዳ ያዕቆብ በቆና ለመለኮብ ሰሸን አከሲና ፉራት በዳዶ ታተኒፍ ዋቀዮ ሲዋሜዳ ኑገሩ በዳዶ አፉራምት ኢየየ አፉራት ነምኔ አፉራ ጎፍትቻ ቀቡ ዋን ሁንዱማ ቀባ ዋቶኮ ዋለመምት ኢሳ ኦሊ ጋፋ ተርገቱ እንዲደቸ ራሲ በርባዳ የቃሉ ባለጠጋ የመንፈስ ባለጠጋ አፉራም በዳዶ ሰገሌ ዋቀዮም በዳዶ ሃሌሉያ በዳዶ ወረ ፉረት በዳዳን ወረ ዱቢ ዋቀዮቲም በዳዳን arra kanisin gaafachuu qabdan abbaa keessan kanisin barbaaduu qabdan inni jalqabaan afura keenaa kenni amen maal keenaa kenni afura keenaa kenni afurichi gaafa gara kee dhufu inni jalqabaan waanjoo sirra jiru sirraa cabsa waanjoo sirra jiru kan iyyumaa ta'u kan dhukkubaa ta'u kan seexanaa ta'u lafa afurri waaqayyoo jiru maaltu jira jedha birmadummaatu jira jedha afurichi gaafa gara kee dhufu maal si baasa birmaduu si baasa ያለ መንፈስ ቅዱስ ውጪ ነፃነት ወይም ደግሞ ከባርነት ነፃ መውጣት የለም መንፈሱ ባለበት በዛ ስፍራ አርነት አለ አፉሪ ዋቀዮ ጋፋ gara kee dhufu sammuu kee diinaan garboome sammuu kee dhukkubaan iyyumaan waan adda addaatiin garboome birmaduu si baasa ኢየሱስ ሉቃስ በቆና ፍርለኮብሰ 18 ኢየሱስ መነሰገዳት ጋፋ ገለ ወርቄቱ ነረጅራ እንጅን አፉሪ ዋቀዮ ነረጅራ ሎራ ባባ ባዲያ ለባስ ምንም ተኮ አፉሪ ነረጅራ ጀዳ ዋው አፉሪ ዋቀዮ ነረጅራ ጀዳ ኢየሱስ ወራ ሂዳመን አከኒኩፍ ወራ ቦጀማን ቦጆ አከን ደብሱፍ ወራ ገራን ሳዲ ጨቤ አከን ፈይሱፍ ወራ ደደበን አከን ጀቤሱፍ
qooda isaan daaraa mataatti firfirfatan zayitii galataa akka isaan dibatanii gammadaniif guyyaa Waaqayyoon biratti jaallatame akka lallabuuf Waaqayyoon ergeera. Afurri gaafa sirra jiru sagalee gadadoon dubbattu yeroo hundumaa misraachoo dubbatta. Afurri gaafa sirra jiru nama hiikuu miti ofii keeyyuu hiikamaadha. Hiikamaan immoo nama hiika. Afurri Waaqayyoo gaafa si keessa jiraatu garaa cabe maal gootaa fayyifta. Misooma sin ilaaltan magaalaa Araaraa sin ilaaltan waggaa 7 gidduutti jaaree kan fixe kana Ameerikaarraa birriin gannutti roobe miti Waaqarraa gannutti roobe miti fakkeenya boqonnaa 10 eebbi mataa nama tolaarra jira jedha. Eessa jira mataa nama tolaarra isanirra dhufe hafuura Waaqayyootu lafa misoomsee nama misoomsee sirra dhufu afurri gooftaarra. Kan dhagaa jiru tokko iyyee sirra dhufu afurri gooftaa. Tafuufaa Hallelujah. Namni afuura Waaqayyoo qabu hiyyeessa miti badhaadhaadha. Maali nan jedhee badhaadhaadha namni afuura Waaqayyoo qabu. Kanaaf Yesuus akkas jedhe amma afuuran fudhannetti yookaan humna fudhannetti Yerusaalemiin bayinaa. Warra gaafatuuf gooftichi warqee sii laata miti meetii sii laata miti afuura sii kenna. Afurichi gaafa dhufu warqeetti si manazarama meetiitti si manazarama horiitti si manazara manatti si manazara wanti inni itti siif hin manazaramne hin jiru. Birmaduu jiraatta yeroo hundumaa birmaduu jiraatta Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gaarii qabda. Afurichi gaafa gara kee dhufu akka garbichaatti kadhatta miti akka ilmaatti abbaa 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 jetta. Ameen. Kan dhagaa jiru. Afurichi gaafa gara kee dhufu garbummaa sirraa gateetu ati mucaa Waaqayyooti akka mucaatti gaafadhu siin jedha. Afurri Waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuu ba'a. Mee dhugaa nuu baa'edha. Afuura Waaqayyoo alattati mucaa Waaqayyoo ta'uu hin dandeessu. Afuura Waaqayyoo qabdu taanaan garbichaadha akka garbichaatti of ilaalta. Kanaaf akka garbichaatti kadhatta. Afurri Waaqayyoo garuu gaafa gara kee dhufu ati mucaa Waaqayyooti malee garbicha miti jedhee si taasa'a. Gaafa sana kadhaa dhiifteetu gaafatta Waaqayyoon. Afuuraan gaafatta deebii argattas. Waan nama dubbadhe kana warri isinii galame afurri gaafa gara kee dhufu akka maalitti si kadhachiisan jedhe yookaan akka maalitti si gaafachiisa akka mucaatti malee akka garbichaatti miti. Mucaan waan gaafate abbaa harkaa fudhachuudhaaf ergixanyaa ta'e gaafata. Abbaan akka dhowwanne beeka moo hin beeku? Beeka. Abbaanis dhowwachuuf hin danda'u. Maaliif hirraacite kan saati waan ta'eef. Afurri Waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee akka nu mucaa Waaqayyoo taane dhugaa nu ba'a. Gaafa afurichi gara kee dhufu hin gaafatta. Kadhannaan kees gaafa sana akka afuuraatti ta'a akka foonitti ta'uu dhiise akka maalitti akka afuuraatti ta'a. Yihudaa lakkoofsa 20 yaa michoota koo amantii keessan isa jaallatamaarra dhaabadhaa afuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Maaliin afuuraan geggeeffamaatii maal ta'a kadhadhaa. Afurri dhugaan sun gaafa gara kee dhufu ያ እውነት መንፈስ ወደ አንተ ከመጣ በኋላ እንደ ምኞት አይደለም የምትጠይቀው እንደ መንፈስ ፍቃድ አካ አፉራት ማለ ያደፎኒ ዲጋን እንከደት ያምቾታ ኮ አመንቲ ከሰን ሰቁልቁሉራ አባማ አፉራን ገገፈማቲ ከዳዳ ማለን ገገፈማቲ አፉራን nama simbira jiruun afuuraan geggeeffamii kadhadhu edhaani. Fakkeenya isinii kenna waa'ee afuuraan geggeeffamu amma dhattee jilbeenfatta waa'ee mana kee waa'ee mucaa kee kadhachuudhaaf dhattee jilbeenfatta. Afuurri immoo sati dhatteef sana dhiisee waa'ee biyyaa waa'ee lafaa waa'ee ollaa kee waa'ee maal kee si kadhachiisa kan kee sirkaa gate yeroo sana situ kadhataa jira miti eetu si geggeessaa jira. Afura Waaqayyo si geggeessaa jira. Amen. Gaafa afurri Waaqayyo si geggeessu isa yaadden kadhattu
isatiyyaanne maal godha waa'ee biyyaa waa'ee lafaa waa'ee moototaa waa'ee addunyaa waa'ee isa cabee waa'ee isa kufee si kadhachiisa waggaamma kana nu kadhatuma ofii keenya kadhannatee ammaa silaawwanaa kanuma namaa kadhachaa nu kadhanna kanuma namaa nu kadhachiisaa ulaam ayyaanni isa kennameef baadha ayyaanna naaf baadha siniif garuu bu'aadha nama godha gaafa jedhu hin boqotin naqii jilbeenfadhu dhaa gooftaa baluu gargaarii maaloo gargaarii jedhaan oola tuun ammas kan namaa himataa olu kan koon himachaa jira ta'e waan ammaa ilaa beettu sinu afurri gaafa gara kee dhufu akka yaada isaatti inde fiqaadu ameen akka fedha keetti miti kanatti kadhattu gaafa afurri gara kee dhufu akka fedha afuraatti maal taata kadhatta afurri gaafa gara kee dhufu fedha keen kadhattu fedha waaqayyoo kadhatta jaalala keen kadhattu jaalala waaqayyoo kadhatta yesus akkas jedhe geeta samaanetti ol ba'e yaa abbaa yoo jaalala kee ta'e xoofoon kun narra darbu garuu jaalala koo miti jaalalli kee haa ta'u fiqaadii ከሆነ እቺ ጥዋ ከኔ ላይ ትለፍ ፍቃዴ ሳይሆን ግን ያንተ ፍቃድ ይሁን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስትጸልዩ የራሳችሁን ፍቃድ አትጸልዩ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ነው የምትጸልዩት ዮጃለለ ከተ እርጋ ዮሐንስ ሰዱራሻን ኮ ዳፍሩ ዱብስሜ አንደኛ ዮሐንስ 5:14 አፉር ጋፋ ገረ ከሰን ንፉ አከ ፈደ ከሰንት አከ ያደ ከሰንት እንከደተን አከ ፈደ ፎራት አከ ጃለለ ፎራት ከደት አሜን ሜሮ ነው ጅንጅርተን አሜን አሃ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን እንብሳ አከስ ጀድ አከ ፈደ ሳት ዮ ይሰ ከደነ ሜና በድ አከ ፈደ ሳት ዮ ይሰ ከደነ እንኑፍ ደጋ አከ ከነት ኢሰ ኢነመና አከ ከነት ኢሰ ኢነመና kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne kadhata keenya kan inni dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannus hin beekna waan gaafanne waan kadhanne akka isa biraa argannus akka sarraa argannus beekna akka fedha furaatti yookaan akka fedha saatti yoo kadhanne akka inni nu dhaga'u beekna waan isa kadhanne yookaan waan isa gaafanne isa akka fudhannus beekna yeroo baay'ee kadhannaan keessan maaf hin deebi'u gurra naa kennaa kana isinitti mennaa ba'a yeroo baay'ee kadhannaan keessan maaf hin deebi'u fedha keessan kadhattu maal keessan fedha keessan fedha keessan waan kadhattaniif waaqayyo immoo fedha keetti silaachuun barbaadu maal keetti fedha keetti waaqayyo eenyuun fedha isaatti laatame eenyuun warra maal ta'e fedha isaanitti laata warra jibbeedhaam rooma boqonnaa tokko fedha foon isaanitti dabarsee isaan kenne waaqayyo gaafa si jibbu fedha keetti si kenna gaafa si jaallatu garuu fedha keetti si kennu isatti gaafatte sana qabeetu sin barbaadaa turi waan waggaa 10 jaarraa gaafadhe kan inni barreen gaddaanaa deebise jedha waaqayyo ameen sillaasee mikir beetii ture saatii isaa eeggatee naa dhufe tamasgeen jedheen fudhadhe isanni turseefis hin guggumne gaafan kadhadhu nan barreeffadha waan an ta'eef barreesseen fuula isaa ka'a gaafa inni deebisutti anarrama isanni dhiiseef immoo yeroo isaatti deebisu edheen eega malee nyoom hin jedhuan nyoom jettu baay'een keessan gaafa deebi'u didu hin gungumtu gungumuun immoo abdii sin buusa gungumuun immoo mooraalii keessan dhaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 1-4 dubbisi ergaa Yaaqoob walloluutu kana kaase mitire wal kajeeltu malee hin qabattan waa kajeeltu malee hin qabattan waa kajeeltu malee hin qabattan waan nama hawwitanii ajjeesuuf hin kaattu garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan nama qoccoltu nama loltus kaanis hin argattan waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dhabdan yoo kadhattan immoo qoy ilaa jecha sana dhaggeeffadhaa waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dhabdan
Meena duuka jedha. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabachuu dadhabdanii. Lakkoofsa 3 dhagaa. Yeroo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattanii. Ila asitti dhaqee hidhe. Wanta barbaaddan kan isin dhabdanii waan kadhachuu dhiiftaniif. Jedhee keeti yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif argachuu dhabdanii. Yaada gaariidhaan miti, fedha gaariidhaan miti. Hawwa keessan ba'uudhaaf malee jaalala waaqayyootiin miti, yaada waaqayyootiin miti. Kanaaf dhabdanii. Akka jaalala isaatti yoo kadhattan, akka jaalala isaatti yoo gaafattan, akka inni isin deebisu amanaa. Akkasittiin argattu. Garuu maaliif dhabdan? Waan gaafachuu kan waan kadhachuu dhiiftaniif. Garuu kadhannaan keessan immoo yaada hamaadhaani. Ammatu waaqayyo nama tokkooni fakkeenyaaf namni tokko amma ayyaana naa kenneedha waaqayyoon kadhata. Guyyaa 40 tsoomee 30 tsoomee kadhata. Nama tokkotu yeroo darbee guyyaa 40 si'a 5 tsoomee naan jedha asuma geessaa usii bule. Garuu ayyaana hin qabu jedhe. Maal ayyaana tsoomtee sagaddee fiddaa hin jedhe. Ayyaanni kennaa tolaadha malee hojiidhaan dhufa miti. It is a free gift. Kennaa maalidha? Kennaa tolaati. Hojiidhaan dhufa miti afurri kennaa tolaadha. Mee nama simbira jiruun kennaa tolaadha. Gaafa soomtee sagaddu maaltu sii ta'a? Waan sii ta'u sitti hima. Gaafa soomtee sagaddu fedha foon kee ajjeefta. Foon kee immoo gaafa du'u Yesuustu mul'ata si keessaan. Soomtee sagaduun kee addaamummaa ajjeesuufi malee ayyaana fiduun miti. Gaafati duutu dhagna keessa du'aa keessaan Yesuustu mul'ata. Ameen ameen. Maal keessa du'aa keessaan hin jedhe. Jireenya keessa du'e keessaan Yesuus mul'ata. Ana jiraan annama akkasiiti. Humnaan qaba, dandeettiin qaba, beekumsaan qaba gaafati jettu. Gaafati soomtee sagaddu anaan sun hin du'a. Ani imboon hin du'a. Natu caalaan hin du'a. Natu beekaan hin du'a. Gaafati duwwaa taatu Yesuus immoo si keessaan ani jira hidha ba'ee. Soomniif saganni kana si gargaara. Malee ayyaana fidaan miti. Ayyaanni kennaa tolaati. Ameen. Ayyaanni kennaa maalitiin jedhee? Kennaa tolaati. Maaliif sii kenna Waaqayyo ayyaana isaa? Waldaa isaaf kenna. Saba isaatiin akka gargaartuuf sii kenna. Malee qabeenya kee miti. Ameen. Maal kee miti jedhee? Kan qabeenya kee miti. Kee qabeenyi kee jireenyadha. Jireenya isa sii kennamedha. Sagalee dhageessaa Waaqayyo isiniif haa eebbisu. Thank you, thank you. Torbeen itti fufa. Thank you. Dhaabadhaan kadhanna. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Afura abbaa jedhee waammatu. Afura mucummaa. The spirit to call Father. The spirit of sonship. Afura garbummaa miti. Afura mulmummaatti guddifamu afura mucummaa. The spirit we are given is not the spirit of slavery, but the spirit of sonship. Abbaa jedhee kan waammatu. To call Abba. Harka bitaa lapheerra kaa harka mirgaa ol fuudhaa kadhadhaa. Lift up your right hand and put your left hand over your chest as you pray. Warra afura mucummaa kana fudhattan kadhadhaa abbaa keessan waamaa. If you have received the spirit of sonship, now pray to your Father. Waama abbaa keessan. Call your Father right now. Waama. Call him. Communicate him. Taasaa. Communicate him. Talk to your Father. Dubbadhaa. Keep talking. Keep communicating your Father. Baakan jirtan lixa kaaba kibbaardii kamirraa. Wherever you are over this world. Eessayyuu kan jirtan. Wherever you are right now. Fageenyi lafaa fayyisuu harka Waaqayyoo hin daangessu. For the distance will not limit the healing hand of the Lord. Sin guddifanne si dhalche fannoo irratti. For you were born of him. Garbicha miti ati mucaadha. You are no more a slave but his son.
Erga mucaa taatee qabeenya abbaa kee kan keedha. If you are a son, everything of him is yours. Qabeenyi Yesuus si kennu immoo hafuura isaati. And Ajajeera simadha hafuura gooftichaa. it is his spirit. So receive the spirit of the Lord Dhiiga walichaatiin by hafuurri the gara power keessa of na the dhufu. blood of the Lamb. Hafuurri gara keessa na dhufu. Receive that Hafuurri spirit. gara keessa na dhufu. Receive that spirit. Hafuurri mucummaa gara keessa na dhufu. May the spirit Adufu of gara sonship keessan. locate you. Adufu gara keessan. May it locate Adufu you. gara keessan. May he locate Adufu you. gara May he keessan. locate Adufu gara keessan humna dhiiga Yesuus. you. May the spirit of sonship locate you. Hafuura mucummaa, hafuura mucummaa, hafuura mucummaa. The spirit of sonship, the spirit of sonship, the spirit of sonship. Kadhata kee kan geeddaru, abjuu kee, mul'ata kee kan geeddaru. That is able to change your dream, able to change your prayer. Akka kaleessaatti dheengaddaatti atuu hin taane kan si geeddaru. You will never remain the Ajajeera gara keetti humna dhiiga Yesuusitti. By the power of the blood of the Lamb, I command it to be. Shiba ba 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 ba. Ajajeera gara keetti humna dhiiga Yesuusitti. I command him to locate you by the power Hafuurri of the Waaqayyo blood of the abbaa Lamb. sirra boqotu. Hafuurri Waaqayyo abbaa sirra boqotu. May the Hafuurri spirit of Waaqayyo abbaa sirra boqotu. God the Father lay Sirra over you. boqotu. May be Sirra lay over boqotu. you. May he Sirra lay over boqotu. you. May Sirra boqotu. he lay over you. May the spirit of God the Father lay over your life. Waama hafuura gooftaafitti. Call this spirit of God over your life. Hafuura qulqullu jedhana wajjin. Communicate. Dear Gara koo Holy Spirit, kottu. come to my life. Cubbuu koo dhiisi. Forgive me Dadhabbii koo dhiisi. for my weakness. Akka baay'ina araara keetti. As your abundance of mercy, Gara koo kottu. come to my life. Na aaressi ganama kana. Renew me this morning. Na fayyisi ganama kana. Heal me this morning. Humna naa kenni ganama kana. Give me your power this morning. Gaafadha abbaa keessan hafuura kee naa Now kennidha. communicate. Ask your Father. Hafuura kee naa kennidha. Give me your spirit. Renew my life. Give me your spirit. Give me as abundance of your mercy. Give me your spirit as richness of your mercy. Dear Lord, show me your mercy and give me your Holy Spirit. Keep talking to God. Keep praying to your Father. Communicate your Father. Rakaja pihele, rakaja pihele. Harka mirgaa ol fuudhaan wajjin abbaa jedha. Abbaa. Abbaa. Father! Abbaa. Dear Father! Shiba ba 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 ba. Follow man of God as you raise your right hand. Yaa fura Waaqayyoo irratti lafa dha'i. Dear Holy Spirit, Irratti lafa dha'i. come over them. Sirra boqotu hafuurri. May come down. Sirra boqotu, sirra boqotu. 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 Your life. Shiba ba 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 bas. Sirra boqotu, sirra boqotu, sirra boqotu, sirra boqotu. Sirra boqotu, sirra boqotu. Afura mucumma, afura mucumma, afura mucumma. Afura mucumma, afura mucumma. Dibi, 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 dibi. May you be filled by the spirit of sonship. Afura Waaqayyoo kan dibataa, kan By dibataa. the spirit of God, Kan Father. dibataa, kan dibataa, kan dibataa. Spirit of Kan anointing. dibataa, kan dibataa. Dibi, 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 dibi. Irratti dhangalaas, irratti dhangalaas, irratti dhangalaas, irratti dhangalaas, irratti dhangalaas, irratti dhangalaas. La rabababa sanda la bakarra bababa.
Dear precious Holy Spirit. Rela baba baba borra basanda la baba basia. Your spirit of wisdom. Rat. Over them. Pour your Holy Spirit over them, dear. Shila baba baba boba. Rando la basuda la bakra baba baba bo. Rendo la bagana na maganturi bigana na baba baba boba. Furawak ayo. Wakamacha furawak ayo. Furagofta macha. Furajrenya. Furaduga. Irratirangalas. Become of them. Be poured over them. Kadata sani kan sirres. Mana sani kan sirres. Plani jireenya sani kan sirres. Spirit of corruption. Abjuu sani kan sirres. Correction to their dream. Spirit of correction to their Frame jireenya sani kan sirres. Irratirangalas. Pour over them the spirit of correction to their life. Omna dhiiga Yesuusitti. By the power of the blood of Jesus Christ. Amen. Anointed. Manni kee afayyo. Be healed in your home. Tajaajilli kee afayyo. Be healed in your marriage. Hojiin harka kee afayyo. Be healed in your work. Abjuun kee sirkaa badesiif asirratu har'aa kaas. Be corrected in your dream. Kadhate kee asirratu. Be corrected in your prayer. Omna dhiiga Yesuusitti. By the power of the blood of Jesus Christ. Amen. Amen. Wow, gooftaatti kan gammadu. Who is glad to the Lord?